Yerus Tadalan jedhama. Amma kutaa lammaffaa afaan Oromoon baradha. Maqaan koo Abdiisaa Rifuun jedhama. Barataa kutaa 11ffaati. Maqaan koo Marataa Bushee jedhama. Kan dhufee kutaa 1ffaa afaan Oromooti. Maqaan koo Eebbasaa Tasfaayee jedhama. Gara kutaa 11ffaattan darbe. Maqaan koo Urjii Taarikuu jedhama. Kan baradhu kutaa 5ffaattin darbe. Ganna kana akkamitti akkan dabarsu isinittan himaa fakkeenyaaf amma ani yeroon maatii koo gargaaruu qabutti maatii koo gargaaree nan dabarsa. Yeroon immoo qo'achuu qabutti qo'adheen waan kutaa biraatti kutaa sadaffaatti darbuudhaaf na fayyadan kitaabilee adda addaa library deemuudhaan qo'achuudhaan ammas tokkoffaa nan ba'a jechuudha. Ganna kana kan hin dabarsaaroo gidduu gala dargaggootaatti dhufee qo'achuutti hin dabarsaara. Alitti qo'annaanis bayeessadha. Kitaabonni garaa garaas jiru. Kitaabonni nuti dhufnee qo'annu bifa bareedaatiin dabarsaa jirra. As keessaati kan barbaadeen dubbisaa kan kutaa 5ffaaf ta'u barnootatti naatiin cimsaa waan adda addaas irraan argadha jechuudha. Bara 2016 keessatti lammaffaa bahee badhaafamee tanan jira. Karoorri kiyya gara fuulduraa ganna kana keessatti qayyabadhee 17tti tokkoffaa bahudha. Waan dhageeffataniif guddaa galatoomaa. Yeroo boqonnaa kiyyatti biqiltoota kunuunsuudhaan barnoota kiyyas dubbisuu fi akkasumas maatii gargaaruudhaan akkaataa kanaan nan dabarsa. Isa waggaa dhuftuu fi kutaataanu san baradhuu fi haaraa akkanatti hin taane akkasumas immoo moora akkanitti cimuu kan na gargaarudha. Riiferaansiiwwan garaa garaa dubbiseenis qabxii daree keessattis akkasuma qormaata biyyoolessaaf akkan qophaa'u kan na gargaarudha. Bara 2017tti gara kutaa 11ttis waan darbuuf kutaa 11ffaatti barnoota jiran sirriitti hordofuudhaan qabxii gaarii galmeessuu akkasumas immoo qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaatii fi sirnaan qophaa'uun karoora gosa guddaadha. Isinis immoo qo'adhaa karoora baafadhaa isiniin jedha waan dhageeffataniif guddaa galatoomaa. Barattoonni kaanis akka dhufanii qo'atanii dhaamsa dabarsa. Yeroo keessan waan hin taanetti hin dabarsiina koottaatii akka koottaatti koottaatii dubbisaan jedha. Ijoolleen barumsi yeroo kanatti waan hin jirree fi yeroo isaanii sirnaan fayyadamuu malee taphni yookiin immoo bashannanaan qofa osoo hin taane maatii isaanii gargaaruudhaan akkasumas immoo barnoota isaanii sirnaan dubbisuudhaan barnoota waggaa 8 aanuu fi akka sirnaan qophaa'aniin ergaa dabarsuuf barbaada.